Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaalii jaarraa moobaayilaa appika jedhamtan hundi keessanuu baga jiraattan nageenyi rabbii alhamdulillah sana ta'uu jecha arras barumsa ajaa'ibaan qabadde dhufee barumsa hungaa akkamitti eemadii ta'e karaa sirrii karaa bara 2023 been akkamitti banan kajoorraa egaa hanga dhuma viidiyoo kanaatti yoo na hordoftan barumsa gaarii argattan jedhi yaada turtii gaarii. Hayyeegaa walitti deebineeti gaa kan jirru jalqaba irratti gaa eega kanatti xuyineen booda gara YouTube deemna gara YouTube eega deemneen booda option eegatu iddoo gubbaa sana iddoo footoo teenya yookiin immoo jalqaba maqaa keenyaa qubee maqaa keenyaa amtana gosa kaaf kilikni gootu eeganaan booda kunoo ni garta jeeti yaada kunoo add account iddoo sanarra gosa kaaf kilikni gootu eega kanatti kilik gooteen booda karaa amma ashaaraa yookiin immoo paaswordii banaatti paaswordii bantuufi eega kanatti banteen booda cheekingii information isin ergiti opshaanii eeggatu jalqaba akkaataa niitoorkii keessanirraa yoo niitoorkiin keessan dadhabaa ta'e suuta isiniif iddi yoo niitoorkiin keessan immoo saffisa qabaatu ta'e saffisa isiniif iddi iddoo kunoo email or peeneetu sanarratti kunoo jalqaba irratti gaa yoo emailii teessan ta duraan isin jalaa badde yookiin immoo emailii paaswordii beektan asirratti ni guurtu jechuudha. Yoo amma immoo haaree banuu barbaadde kireet akkaawuntii iddoo sanarratti iddoo xiyyaarsitti agarsiisaa irratti kireet akkaawuntii kana gootakaaf kilikni gootu jechuudha. Eega kanatti kilik gootee booda for myself iddoo sanarratti gootaka ofiif banuu barbaadde atti eeyyin jettaniini gootakaaf irratti kilikni gootu jechuudha. Eega kanatti kilik gooteen booda gara fuulduraa isin argiti asirratti gaa kunoo iddoo first name jedhamu irratti maqaa keessanii barreessitu jechuudha. Maqaa banachuu maqaa amma jalqaba irratti maquma dhugaa maqaa keessa san barreessitanii hayyee gaa maquma dhugaa isin barreessa. Hayyee eega kanatti barreessineen booda iddoo gama gajjaraa sanatti last name beekamtu irratti maqaa keenya dhugaa maqaa abbaa keenyaa barreessinaa jechuudha. Hayyeega eega kanatti barreessineen booda kunoo ni gartan jedhi yaada iddoo next jedhu gara fuulduraatti tanatti next jennee gara fuulduraa dabarraa jechuudha. Asirratti kunoo umrii teessan guyyaa dhalatanii fi baatee keessa dhalatanii fi umrii teessan jetti ani amma asirratti jechuun kanuma falan fudhadhaa jechuudha Januwaariin fudhadhee asirratti immoo deebii guyyaa takkaatiin jaanii guyyaa shaniitiin godhee hayyeegaa eega kana godheen booda yoo beekatu irratti gootakaaf kilik goote umrii 20 umriin 18 ol gattoo qabdi 18 ol ta'uu qabdi hayyeegaa bara 1995 godhadhe jechuudha. Umriin teessan 18 gattu yoo ta'e hedduu waan yuutuubii fi imeeli waa hundaa walitti qabanneef 18 ol godhadhaa jechuudha. Hayyeegaa asirratti iddoo grade bakka irratti gad deemtee gama ilaalaa irratti gad tuuteeti faamil jetti yoo dhalaa taate faamilii godhattu yoo dhiiraa taate immoo maal godhattu eega kanatti jara tuuneen booda iddoo neekistii gama gajjalaa tanarratti gootakaaf kilikni gootu jechuudha. Eega kanatti nuuf fiddee booda kunoo emeliin teenya kunoo naaf dhuftee jirti asirratti gaa maqaa abbaa keessanirraa haastii immoo asirratti maqaa jalqaba maqaa keessanirraa haastii maqaa keessanirraa filattu jechuudha. Hayyeega kanatti maqaa keessanirraa filatteen booda gootakaaf kilik irratti ni gootu iddoo tanarratti akkana tuuteeti kilik ni gootu gama gajjalaa kanatti neekistii iddoo hedduun jirti neekistii irra deemtu jechuudha malee hayyeega amma asirratti paaswordii waan hin dagatamne waan jabeessanii kaawwamte waan hin dagatamne lakkoofsa lallaafa qubee wal keessa laaqii waan ajaa'iba itti gurgurtanii hayyeegaa ani ammaan tana itti gurguradhee isin agarsiisa. Hayyeega kana godheen booda hayyeega jalqaba irratti bakka tana eega kana gootaniin booda screenshot godhuu qabdanii jechuudha. Maaliif akka paaswordii tana hin daganneef jechuudha. Irratti ni tuuyitu gara fuulduraatti ni tuuyitu jechuudha. Neekistii irratti gara fuulduraatti isin oofti asirratti lakkoofsa banuu barbaadanii san lakkoofsa tokkotti guurtu jechuudha.
iddoo sanarratti lakkoofsatti guuratanii yoo lakkoofsa hin barbaanne yoo lakkoofsa yookiin immoo lakkoofsa ofirraa qabdan kanaan baruu hin barbaadin gama gajjalaatti gad deemtanii iddoo iskiip jettu kana ni gartanii yaadaa iskiip sanarratti xuuxuu jechuudha. Hayyee gaafnoo gammee Ahmad jennaa beeti jira hoggota qaaf asumarratti gadi gootu jechuudha. Neekistii iddoo gama gajjalaa kanarratti hoggota qaaf gad deemtee inni xuuxuu jechuudha. Hayyee ga'ee kanatti isin dhufeen booda yoo dandeessan kun kanneen seera emariiti. Seera emarii yoo dandeessan dubbisanii yookiin immoo eegar gootanii bira dabritu jechuudha. Eegar gootanii eega bira dabritanii booda haala kanaan obsaan eeggatan haala kanaan isin fidde. Akkaataan torka kanarraa egaa asirratti jalqaba irratti asirratti waa hedduu walqixxeessaatti otomaatika walqixxeessaadha obsanii eeggattu jechuudha. Hayyee egaa akkanatti karaa kanaatti nu ergaa karaa Google Chroomitti nu ergaa jechuudha. Amma maqaan jalqabaa sun keessaa beeti jira jechuudha. Maqaan haareen irratti nu maxxaneet jira kunoo bakka san irratti akkanatti xuminee gootakaaf gammee Ahmad jennaa biheeti jira jechuudha gubbarratti. Haala kanaan emalii haaraa bara 2023 banannee itti fayyadamuu ni dandeenya. Waa'ee dhimma emalii irratti gaa waa hedduutu jira. Hangan kutaa birootiin qabadhee isin dhufuu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Nagayatti naaf jiraadha.